nuti nama torba taanee dhufne halkan. Ayyee. Namni lama ijoollee Oromoodha. Warri kaan ijoollee gara Amaaraa kana Gondoree dabarte. Halkan isaa sagal Itoophiyaatti biyya kana geenye. Innaa fidee namichi mana fooqirra nu kaa'ee kilaasii tokko nuti cufee deema. Eessatti gaa? Biyya Arabaa jechuudha. Manni fincaanii balballi isaa adii. Ayyee. Manichis kilaasichi adii nuni ani beeku hundumti keenya iyyuu beeknu ijoollee baadiyyaadha beeki isa manatti fincaan kan. Dhugaadha. Innaa mucaa Gondoreenii fincaanii naqabe jetteetti waan isaa. Ayyee. Innaa duute mucaan garuu kilaasiin fincaanii jira manni fincaanii jira akka itti banamu hin beeknu fooqirraa kilaasiin tokkumaa balballi adii manni adii. Duute mucaan beeki. Ayyee. Sana booda boorsaa beektamni boorsaa ta'ee shamarran kan qabatan sana. Intalli Arsii tokko jirti boorsaa kee kanatti fincaa'ee borgattaa ittiin. Ayyee. Tole jettee boorsaatti fincoofti bartee. Boorsaa fincaan qabachuu ni deela. Qoy waan si gaafadhaa. Hidhannoo guminiire. Qoy waan si gaafadhaa al tokko. Mudannoon kun. Yani mana si kilaasii cufaadha ma banaa miti kilaasii keessan bakkeedhaan. Manni cufaa hin beeknu afaan hin beeknu halkanuma sana dhufne beekee haaraa dondi keenya. Kilaasiin keessan banaadha garuu hammaamni shintibeetiin mana keessa jiraachuun beektanuu jechuudha. Hin beeknu beekneen bannus hin beeknus bakka hundumaa keenya juujuudha. Innaan fincaanii bicaan kun lafa guute jedhe.